Hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaaneelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma iyyuu na gaafachaa turtan accounting for public sector and civil society kan jedhu isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Innis chaapterii baay'ee barbaachisaa fi murteessaa ta'edha jechuudha. Kananidha isiniif qabadhee dhufe. Chaapterii kaanii yoo barbaachisaa ta'aniyyuu hagasa kana hingahanii jechuudha. More inni kuni hertii koorsii kanaati jechuudha. Kanaafi bakka kana isiniif hojjechuu yaadee xiqqoo biizii ta'e waan hin jiruufi kaanillee nan isinii hojjedha garuu orderii isaa kanaafan kana dursiise jechuudha. Egaan mata dureen har'a ilaallu chapter 5 keessatti accounting for general and special revenue fund kan jedhudha jechuudha. Egaan akkuma beekamu chapter 2 keessatti gosoota fandii meeqatu jira jenneerra 11tu jira jennee kaasneerra. Bakka gurguddaa sadiitti qoodne. Isaanis governmental fundii, proprietarial fundii fi fiduciary fundiidha jennee qoodneerra. Bakka gurguddaa sadiitti. Isaan immoo governmental fundiin 5 of jalaa qaba jechuudha. Sabab fundii jechuudha. Permanent fundii, capital project fundii, general fund, special revenue fundii jennee, debt service fund jennee, akkasuma proprietarial 2 of jalaa qaba, enterprise fundii fi internal service revenue fundii. Akkasuma kabiraan fiduciary fundii warri jennullee akkasuma gosa 4 waan akkasii qaba. Isaan chapter 2 keessatti ilaalleerra. Egaan kutaa har'aa kana keessatti immoo jechuudha accounting for general and special revenue fundii kana keessatti akkamitti journalize goona, transaction isaanii akkamitti galmeessina kan jedhudha kan waliin ilaallu. More as transaction nu ilaallu as keessatti jechuudha deeply kan general fundiiti. Kan general fundii ilaalle jechuun immoo kan special revenue fundii wajjin almost the same waan ta'aniif general fundii ilaallaan kanas ilaalle jechuudha. Kanaaf kutaan har'aagaa sin yaadachiisuuf general fundiimtiyyuu maal akka ta'e beekuun nurra jiraata jechuudha. Osoo gara transaction journal isaa hin deemin jechuudha. To distinguish general fund adversely, it can be said that the general fund should account for all financial resources for which a separate fund is not required. All governmental entity have a general fund. Kana jechuun general fund kan jennu fandoota warra hafan kurnan hafan jechuudha. Kanneen akka capital project fund, debt service, special revenue fundii sana jalatti kan hin hammatamne isaan alatti jechuudha. Sanaan alatti kan jiran hunda account gochuuf kan nu fayyadu. It should account for all financial resources for which separate fund is required. Separate fund gaafa jennu kanneen akka special revenue fund, internal service revenue fund, enterprise fund. Sanneen jalatti kan hin hammatamne account hunda isaanii iddoo tokkotti account gochuuf kan nu fayyadudha. General fund kan jennu jechuudha. Yeroo baay'ee infrastructure kanaaf kan nu fayyadu jechuudha. Public protection bakka general purpose waan ta'e wayii tokkoof jechuudha. Fandoota warreen hafan keessatti kan hin hammatamne garuu kanneen bu'uuraalee misoomaa garaa sana ittiin account gochuuf kan nu fayyadu general fundiidha jechuudha. Kanadha. Although it may be called operating fund, general fund will exist as long as the entity exists. Haga entity sun jirutti, public administration sun haga jirutti jechuudha. General fundin ni jiraata jechuudha. Warra kaanirra longevity isaa hin caala. Fandoota warra kurnan hafan sana kan caalu general fundiidha turtii isaatiin jechuudha. Hamma entity yookiin qaama bulchu gaafa jedhu haga bulchiinsi sun jirutti ni jiraata jechuudha. General fundin jechuudha. Yeroo hundaa general governmental entity maalidha? Fundii tokko qabaatu jechuudha. Yeroo hundaa kana
beekuu qabdu. Kan special revenue warri jennu capital project fund kan jennu tokkoof isaa ol ta'uu danda'u akkasuma immoo zeeroos ta'uu danda'u. Garuu governmental entity general fund yeroo hundaa tokko qabaata. Longevity isaa yookaan turtiin isaas fandoota warra kaan irra ni caalaa jechuudha. Kana beekuu qabdu. Kanadha tokko all financial resource account gochuuf kan nu fayyadu jennee kana qabachuu qabdu. Kani fandoota kaaniin separate fandi warra kaaniin kan account hin taane hundumaa kan account godhu eenyudha general fundiidha. General fund yeroo hundaa governmental entity tokko qabaata jenneerra. Isa kana erga jennee general fund of state or local government units entities that account for all assets and resources used for financing general administration of the unit and general administration for a general purpose akkuma siniin jedhe jechuudha. And the traditional service provided general purpose waif kan fayyadudha general funding jechuudha. Kanadha definition isaa. Inni kabiraan special revenue fund definition isaan si yaadachiisaa jira. Special revenue fund immoo faallaa general fund jechuudha. In contrast to general fund are used to account for resources which are collected for specified purpose jechuudha. By the way, special revenue fund fi governmental funding general funding maalidha governmental fund jalatti ramadamu lachuu isaanii jechuudha. Subgroup of governmental fund dha jechuudha. Isa keessaa special revenue fund kan jennu specific purpose kaayyoo specify adda ta'e wayi tokkoof kan resource walitti qabamte jechuudha. Specified purpose kabiraaf hin fayyadamu. Kaayyoo taa'e sana qofaaf kan itti fayyadamnu special revenue fund jenna. Amma general funding purpose garaagaraaf fayyadamnaan garuu inni kun resourcing kan walitti qabame kun for specified purpose jechuudha. Purpose murtaa'e yookiis kana qofaaf itti fayyadamna jedhee kan taa'e jechuudha. When a governmental unit availing itself for that resource may create a special revenue fund in order to be able to demonstrate that all revenue from source was used for a specified purpose. Purpose resource walitti qabamte sun kaayyoo murtoofte sana qofaaf jechuudha. Sanaan ala waa biraatti hin fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf state tax on diesel fuel that is required to be used only for road maintenance. Tax on hotel room to be used to improve tourist facility. Amma taxi hotel room irratti taxi gaafa godhu mootummaan kaayyoon isaa maalidha? Tourist facility sana qofa haala mijessuuf akkasuma road maintenance jecha jechuudha. Taxi maalirra godha? Nadaajii waan kanarra taxi godha jechuudha. Kaayyoon taxi sassaabamuu sanaa immoo diesel fuel irratti sanarratti kaayyoon taxi sanaa immoo maaliifidha? Just for road maintenance jechuudha. Road maintenance sana qofaaf tajaajilama yoo ta'e inni akkasii special revenue fund jenna jechuudha. Eega kana jennee compare gochuuf yaa'u baay'ee dubbadheera waan ta'eef agas maran barbaachisu pause gootanii ilaaluu dandeessu. Isin garuu asirratti akkuma dura kaase governmental funding all financial resource fandoota hafan kurnan sanaan kan account hin taane hunda isaanii kan account godhudha jenneerra. Special revenue funding immoo specified purpose tokkoofidha kan inni dhaabbate jenne. Governmental entity will have several special revenue funds at any time and these funds are opened and closed according to the need. Yeroo barbaachisetti hin banama, yeroo hin barbaachisnetti hin cufama jechuudha. Several special revenue fundii qabaachuu danda'a governmental entity. Garuu
Generally tokko qofaa qabaa jenneerra gaafa compare goonu jechuudha. General fundiin tokko qofaa jira. Longevity isaas immoo yookaas turtiin isaa special revenue fund irra dheeraadha. Haga intiitiin sun jirutti ni jiraata jechuudha general fundiin. Inni kun garuu yeroo ta'e wayii keessatti baname yeroo sun dhumu ni cufamaa jechuudha. General fund and special revenue fund have different purpose, but they both revenue funds and account and the reporting procedure is the same for both jedha. Reporting purpose fi haalli nuti account goonu jechuudha the same jechuun accounting recording isaanii haala wal fakkaataadha yeroo baay'ee jechuudha. Special revenue fund fi general fundiin jechuudha. Accounting characteristics bakka kanatti qabadhaa tokkommoo bakka kana murteessaan fixed asset are not capitalized in either fund. Special revenue fund fi general fund keessatti lachuu isaanii keessatti iyyuu maal accounting goonu fixed assetidha. Ni yaadattu yoo ta'e chapter 2 keessatti yeroon barsiisaa ture maalin jedhe measurement focus isaanii waatti kan jedhu answer kan nu godhu jechuudha. Measurement focus isaanii governmental fundiin maalidha jennee current financial resource dha jenneera. Kana jechuun assetii keessaa current assetii qofaa galmeessu, liability keessaa akkasuma current liability qofaa galmeessu jenneera. Kana measurement focus isaanii current financial resource dha yoo jenne jechuudha. Kanaaf fixed asset hin galmeessanii jechuudha. Fixed asset hin galmeessanii jechuudha. Governmental fundiidha waan ta'aniifi special revenue fundiif general fundiin. Governmental fundiin immoo measurement focus isaa current financial resource dha jenne waan ta'eef jechuudha. So maal jedharee bakka assetii galmeessu jechuudha maal jedha expenditure jedhee galmeessaa jechuudha. Expenditure jedhee galmeessa malee wanti fakkeenya building yoo acquire godhe building jedhee hin galmeessu jechuudha. Kana qabachuu qabdu. Proprietarial fi fiduciary funding garuu measurement focus isaanii economic resource dha jedha. Economic resource dha jenne. Kana jechuun fixed assets maalis hin galmeessu current assets akkasuma long term liability current liability ni galmeessu jechuudha. Measurement focus isaanii economic resource dha jechuun haalli transaction isaan itti galmeessan haaluma for profit making organization isaan duukaa wal fakkaata jechuudha. Inni kabiraan si yaadachuu qabdanii the arithmetic difference between amount of financial resource and amount of liability recorded in fund equity jedha. Dura maal jenne owner equity jenna mitiire assetii fi liability gidduu garaagarummaan jiru. As keessa garuu maalidha fund equity jenna malee owner equity hin jennu. Maaliif jennaanu owneriin hin jiru as keessatti jechuudha. Chapter 1 keessatti isin hubachiisuuf yaade. Owneriin hin jiru waan ta'eef fund equity jedhama malee owner equity wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Maaliif resident of the governmental unit have no legal claim on any excess of liquid asset over current liability. The portion of equity available for appropriation is disclosed in fund balance. Fund balance keessatti kan inni portion in equity kan inni maal ta'u disclose ta'u jechuudha. Kan inni ibsamu jechuudha. Maaliif immoo owner equity maaliif hin jiru legal claiming no waan hin jirreefidha jechuudha. Abbummaan defined ownership interest in waan hin jiraanneef jechuudha. Gabaabumatti kanadha kan inni owner equity hin jirre bakka isaa fund equity yookiis immoo kan nuyi galmeessinu fund balance jennee galmeessinaa jechuudha. Kanadha inni as keessatti kan beekuu qabdan working capital waan ta'eedhu malee long term asset long term liability wanti jedhu hin jiru kan jedhu beekuu qabdu jechuudha. General fund and special revenue fund account for financial activity during a fiscal year in accounts classified as revenue, other financing source, expenditure and other financing use kan jedhu jechuudha. As keessatti
Financial activity fiscal year tokko akkamitti galmeessu akka revenue, other financing use, expenditure akkasuma financing other financing use jedhanii galmeessu jedha. Generally fi special revenue funding jechuudha. Expenditure malee expenditure jedhanii galmeessu malee asseetiin galmeessan jennee kaasneerra tokko tokkoon revenue maali, other financing source, other financing use, expenditure kan jedhu maal akka ta'e haa ilaallu. Jalqaba revenue jechuun it is increase in fund financial resource other than from internal fund transfer and debt issue procedure. Kana jechuun financial resource keenya increase kan godhu kamirraa kan hafe interfund transfer fi debt issue procedure irraa kan hafe financial resource fundii keenya kan increase godhu maalidha? Revenue dha jenna. That increase in fund financial resource other than from interfund transfer and debt issue proceed. Warri kuni maalifidha? Interfund transfer if debt issue kan jedhu kun is other financing source jedhamu isaan kun jechuudha. Asitti jira waan ta'eef other financing source kan jennu revenuun increase godha fund financial resource garuu immoo internal fund transferring ala kan ta'uu qaba. Other financing source kan jennu immoo are classified as an increase in fund financial resource as a result of operating transfer into fund and debt issue proceed received by fund. Other financing source kun financial resource fundii sana increase godha. Garuu immoo maalidha? Main source miti. Main source revenue miti waan ta'eef maalidha? Fakkeenyaaf capital project funding jechuudha. Projektii isaa kan bara kanaa hojjetee fixee jechuudha. Maallaqni irraa hafe maal gochuu danda'a? General fundii support gochuu danda'a akka subsidy jechuudha. So kan saarraa fuudheeti gara general fundiitti dabarsaa jechuudha akka deeggarsa wayiitti. Inni akkasii other financing source dha. Main source financial resource keenya increase godhu miti. Garuu maalidha? Fundii biraarraa fakkeenyaaf akkuma nama jedhe capital project irraa special revenue fund irraa gara general fundiitti gaafa transfer godhu akka subsidy yookiin deeggarsa wayiitti maal jenna? Other financing source jenna. Sanarraa yoo fudhate jechuudha general fundiin. Expenditure kan jennu immoo expenditure kan jennu defined as decrease in fund financial resource and other than through internal fund transfer, operating transfer out fund and debt issue proceed are classified as other financing source jedha. Maalidha baay'ee tokko kan yaadachuu qabdan as keessatti expense wanti jennu hin jiru. Maaliifi basis of accounting isaanii gaafa laallu maal jennee governmental fund warri jennu kuni modified accrual basis fayyadamuu jenneerra. Kaashee sondaan yookiis immoo accrual base normal sun ta'an modified accrual base fayyadamu jenneera. Kana jechuun revenue yeroo kamidha? Yeroo available ta'uu fi measurable ta'uu jechuudha. Available jechuun bara kana keessa revenue argachuu danda'uusa kan ibsuu fi measurable jechuun immoo bifa monetary termiidhaan ibsuu danda'a yoo ta'e hamma kana argata. Amma fakkeenyaaf 100 argata yoo ta'e bifa kanaan ibsuu danda'a yoo ta'e revenue jenna. Available and measurable ta'uu qaba. Revenue galmeessuuf jechuudha. Expenditure immoo kan inni galmeessinu when fund liability incurred jenneera. Akka modified accrual basis jechuudha. When fund liability incurred jenneera. Kanaaf expense wanti jedhu as keessa hin jiru jechuudha. Akka not for for profit organization miti jechuudha. Expenditure jenna modified accrual basis waan fayyadamuuf jechuudha. Kanaaf egaa expenditure kuni fund financial resource kan hir'isudha. Maal immoo dabalatu inter fund transfer outiin dabalatu. Kana jechuun general funding jechuudha. Maalidha? Fakkeenyaaf general fund irrayyuu maal godha? Gaafa inni immoo kabiraaf support godhu jechuudha. Kabira support gaafa godhu
dura kan saarraa baasee gaafa kabiraaf sappoortii godhu yookiin sabsiidii godhu other financing use jedhama malee expenditure hin jedhamu jechuudha. Ela inni jalqabaa maali? Revenue, inni itti aanu other financing source, inni itti aanu expenditure. Maal akka ta'an other financing use kan jennus akkuma amma isinii kaasuu yaale fund financial resource kan hir'isudha. Fund financial resource kan hir'isu ta'ee jechuudha. Maalidha? Fakkeenyaaf akkuma amma isiniif kaasuuf yaada jechuudha. So interfund transfer outiin kun egaa fakkeenyaaf general funding maallaqa wayii tokko capital project fundiif gaafa maal godhu akka subsidiitti kennuuf jechuudha. Inni akkasii other financing use jedhama jechuudha. Fund financial resource keenya ni hir'isa jenneerra garuu immoo expenditure normal expenditure yoo ta'an taane main expenditure keenya osoo hin taane maallaqa wayii gaafa akka subsidiitti isa tokkoof transfer godhu capital project fundiin special revenue fundiif akka subsidiitti kennuu danda'a jechuudha. Inni akkasii other financing use dha jechuudha. Warreen kana sirriitti qabadhaa. Warreen kun sin barbaachisu. Inni kabiraan budgetary account dha. Budgetary account dha. So egaa public sector kana keessatti budget wanti jedhu baay'ee barbaachisaadha. More warra profit making irrayyuu budget wanti jedhu public sector accounting keessatti baay'ee murteessaa fi iddoo olaanaa qaba. Budget malee account gochuun as keessatti baay'ee maalidha? Dadhabbii cimaadha jechuudha. Maaliifi budgetaanidha kan madaalamu jechuudha. Perform godhe underperform godhe kan jedhu adda baasuu fi budget dirqama barbaachisa. By the way, budget jechuun pilaaniidha. Gaafa faana in monetary terms pilaanii keenya ibsinu jechuudha. Maallaqa haga kana tan baasa jennee gaafa ibsinu jechuudha. So budgeting is the process of allocating a scarce resource to a limited demand. Budgeting has great role in accounting, the governmental accounting than in profit making business. Kana jechuun budget jechuun resource xiqqaa qabnu haala ittiin unlimited demand jiruuf allocate goonu jechuudha yookiin immoo distribute haala kamiin akka distribute goonu budget malee jechuudha. Sana ni beektu resource limited dha. Human wanti immoo akkuma economics jedhu unlimited dha. Isa kana allocate gochuuf fayyadamna budget jechuudha. So inni kun immoo public sector keessatti baay'ee murteessaadha. Budget ni akka control system itti nu fayyada jechuudha. Budget is the key element for legislative control over governmental unit. Legislative control yookiis immoo qaamonni seera tuman yookiis suni governmental unity kana maal gochuuf to'achuuf budget fayyadamu jechuudha. Budget kan qopheessu yookiin kan approve godhu eenyudha akkuma beektani legislative body dha jechuudha. So the two classification of budget for governmental unit are the same for those business enterprise dha. Annual budget and long term budget dha. Type isa jechuudha yookiin classification annually fi maalidha capitally. Annual gaafa jennu current period or current fiscal year kan qophaa'u fi akkasuma capital gaafa jennu immoo for a long term project waan akkasiif kan qophaa'u jechuudha. So as keessatti gaa budgetin erga hin barbaachisa jennee akka control systemitti dirqama erga ta'e budgetary accountingis immoo nu barbaachisu jechuudha. There are three general ledger control account needed to provide budgetary control. Isaanis estimated revenue, appropriation and encumbrance warra jennu jechuudha. As keessatti termii kabiraatti dhufaa jirtu jechuudha. Dura revenue jechaa turre, expenditure jechaa turre, encumbrance illee haaraadha siniif. So as keessatti immoo estimated revenue, appropriation, encumbrance dha. Budgetary account jedhamu warri kun jechuudha.
estimated revenue, appropriation fi encumbrance warra jennu kun tokko tokkoon maal akka ta'an haa ilaallu. Egaa estimated revenue kan jennu maalidha? It is a resource expected to be received jechuudha. Maalidha? Mootummaan yookiin governmental unitiin kuni fiscal year kana keessa jechuudha. Maalidha? Kana kanarraa nan argadha maallaqa jedhee gaafa dhaqee budget godhu, gaafa plan godhu jechuudha. Kanarraan argadha, kanarraan argadha jedhee kan inni expect godhu jechuudha. Estimated revenue jennu. Budgetadha miti resiriitti actually wanta argate hin qabu garuu jalqabuma fiscal year jalqabarra miti kan budgetni qophaa'u galii yookiis revenue isa jennu kana kanarraan argadha jedhee kan inni expect godhu sun maalidha? Estimated revenue dha. Appropriation jechuun immoo is both authorization to spend and the limitation of spending jedha. Kuni kana wanta irratti akkati baasii baastu hin eeyyama akkasumas immoo hin dhorka jechuudha. Appropriation kun kana jechuun mootummaan qaamni mootummaa yookiin governmental unitiin bara kana keessa maallaqa kanatti baasa, kanaafan baasa, kana of harkaan qaba jedhee legislative bodyidhaan kan ragga'u jechuudha. Kana irratti baasuu qabda. Akkasuma isaan alatti baasuu hin qabdu jedhees immoo akkasuma ni eeyyama ni dhorka jechuudha. Appropriation kun kana irratti hin baasa jechuudha. Waan akkasii irratti spending godha. Project akkasii of harkaan qaba jedhee governmental unitiif gaafa dhaqee legislative bodyidhaan approve gaafa ta'uuf jechuudha. Appropriation jechuudha. Actually expending goone garuu kana irratti han baasa jedhee gaafa yaadu jechuudha. Appropriation kan jennu. Inni kabiraan encumbrance kan jennu jechuudha. Encumbrance ishee kanas sirriitti qabadhaa. Kana jechuun purchase order in governmental entity have the function of keeping track of coming expenditure so that the budget is not exceeded. Kana jechuun immoo akka profit making business keessatti purchase orderiin hin galmaa'u ni beektu jechuudha. Wantoota transaction galmaa'u qabaniif galmaa'u qabna. Gaaf purchase orderii place godhu jechuudha. Akka profit making organization hin galmaa'u. As keessatti garuu ni galmaa'a. Fakkeenyaaf meeshaa wayii ajajjanii maal gootu maallaqa siniif eeyyamame yookiin approve sinii godhame sana keessa hamma ta'e fuutanii maal gootu qofaatti keessu. Meeshaa ajajjan sanaaf jechuudha. Actually maalin goone incurring goone garuu incurring godha jettanii kan yaaddanidha. Amma expenditure kan jennu fakkeenyaaf expenditure kan jennu yookaan appropriate actually wanta maal gootanidha. Incur gaafa gootan kan galmeessitan jechuudha. Amma akkuma profit making itti amma fakkeenyaaf expense gaafa incur gootani kan isin galmeessitan. Kana keessatti garuu encumbrance kan jennu actually maalin goone incurring goone. Purchase order hin ajajameera malee meeshaan jechuudha. Isa akkasiif maal jedhee galmeessa? Encumbrance jedheeti galmeessa. For profit not for profit making organization yookiin public sector jechuudha. Kanaaf encumbrance jechuun purchase order place gootan yookiin ajaja meeshaa wayii tokko gaaf place godhani. Kana jechuun estimated liability to be incurred jechuudha. To be incurred in the future jechuudha. Gara fuulduraatti incur gochuu danda'a. Hagisaa actually hin beekamu garuu meeshaa ta'e ajajjaniitu of harkaan galfanne jechuudha. Hin ajajame malee wanta incur gootan hin jiru jechuudha. Inni akkasii encumbrance jedhama jechuudha. It is a liability to be incurred in the future jechuudha. Whereas expenditure is liability incurred jechuudha. Liability gaafa incur gootan miti expenditure kan jettan. Encumbrance garuu akka for profit making itti hin galmaa'u ture. Garuu spending appropriation sana akkan caalle yookiin overspend akkan taaneef sana control gochuufidha kanii encumbrance fayyadamu jechuudha. General fund yookiis immoo governmental funding jechuudha. Isa kana qabattanii jedheen amana. Kana faa of keessaa qaba. Inni kabiraan recording
of the budget. Akkamitti budget ammoo kan ammoo record goonaadha inni kabiraan kan isin beekuu qabdan. Budgetni kan qophaa'u as the beginning of fiscal year. Fiscal year baruma jalqaba budget bara budgetaa ni jira miti fiscal year kan jennu bara budgetaa jechuudha. Ji'a isa jalqaba qophaa'u irradha kan record ta'u jechuudha. Kanaaf salphaadha budget account kana record gochuun jechuudha. As the beginning of budget period, estimated revenue control account is debited for the total amount of revenue expected recognized as provided in revenue budget, and the limitation of spending or authorized expenditure will be recorded with credit in the appropriation control account. Maalidha? Estimated revenue kan jennu maalidha? Debit goone galmeessina. Revenue to be receive expect to receive estimated revenue isaan maal goona debit goona gaafa galmeessinu jechuudha. Akkasuma budget yookiis limitation of spending or authorized expenditure yookiis appropriation isa jenne sanammoo appropriation jenneetu maal goona credit goona jechuudha. Estimated revenue maalidha? Debitii ta'a. Akkasuma immoo appropriationiin immoo creditii ta'a jechuudha. Inni kabiraan encumbrance'iinis debitii goona gaafa purchase order place godhu jechuudha. Governmental unit or general funding jechuudha. Encumbrance maal goona debit goona jechuudha. So salphaadha haalli itti galmeessinu jechuudha. Baajata jechuudha. Jalqabuma nuutaa waan ta'eef fiscal year waan ta'eef baay'ee salphaadha haalli itti nuyi galmeessinu jechuudha. Recording encumbrance helps one managing the finance to now the money has been committed to some purpose and no longer available for expenditure. Jedha waan anaasaa ture. There is often a delay between placing purchase order and receiving goodies. Inni kuni waa'ee encumbrance ibsuufidha. Yeroon itti purchase order place goonuufi yeroon itti good or service keenya receive goonu garaa gariidha. To ensure that outstanding purchase order are not overlooked in the ongoing commitment of resource, purchase order are recorded in encumbrance account. Gaafa purchase order place godhu jechuudha. Yeroo hunda encumbrance jettanii galmeessitu jechuudha. Encumbrance debit gootu budgetary fund reserved for encumbrance kan jedhu immoo credit gootu jechuudha. Gaafa purchase order in place ta'u jechuudha. An encumbrance differ from expenditure in which that encumbrance is an estimated revenue liability to be incurred, while expenditure is actual liability which has been incurred. Incurred fi estimated to be incurred dha. Akkuma dura isiniif kaasu yaade encumbrance fi expenditure garaagarummaan jiru. Incurring goone encumbrance gaafa jennu. Incurring godha jedhee kan estimate godha kan tilmaamedha encumbrance. Garuu expenditure gaafa jennu akkuma beektanu actually liability incur ta'eera jechuudha. Kanadha kan inni ibsu. So akkamitti akka galmeessinu below are approved budget by town council of fiscal year ended on June 30 year 2016. Estimated revenue kan jennu general property tax, license, permit, charges for service, fines and forfeits kan jennu, miscellaneous service kan jennu fa'i. Estimated revenue dha warri kun jechuudha. Estimated other financing source kan jennu immoo kana jechuun fakkeenyaaf transfer kan inni ta'e enterprise fund irraati as keessatti ibsaa jira. Akka subsidy wayiitti enterprise fundiitu eenyuuf transfer gochaa jira jechuudha. Eenyurraa fudhachaa jira general fund enterprise fund irraa jechuudha. Malee estimated revenue miti jechuudha inni kun estimated other financing source ta'aa jechuudha. Eenyurraa transfer ta'aa jira waan ta'eef estimated enterprise fund irraa waan ta'eef jechuudha. So estimated information estimated revenue fi estimated other financing source wal qabate kanatu jira jechuudha. Walii galaan estimated revenue keenya kanatu jira. Estimated other financing sourcing keenya kanneentu jira jechuudha. Appropriation waliin kan wal qabate immoo information maaltu jira?
general government, public safety, kana jechuudha. Akkuma asirraa argaa jirtan health and welfare, culture and recreation kanneen kaa'ee waliigala appropriation meeqatu jira? 1,800,000,000 jechuudha. Kanatu jira. Estimated other finance use immoo kan inni debt service fundiif kan inni transfer godhe jechuudha. Hagamii 100,000 transfer godhe. Transfer out dhaan kun jechuudha. Estimated other financing source kan jennu transferan godha jedhee kan yaadedha. Baajata waan ta'eef actually hin goone. Kanaaf estimated other financing use keenya kanadha. So akkamitti galmeessaadha isaan kana jechuudha. Akkamitti galmeessa gaafa jennu akkuma dura isiniif kaasuu yaade estimated revenue kan jennu maal ta'a jenne debit ta'a. Akkasuma estimated other financing source keenya debitidha. Debit normal balance qabu jechuudha. Appropriation fi estimated other financing use immoo maal qabu? Credit normal balance qabu jechuudha. Credit normal balance qabu jechuudha. Garaagarummaan isaanii immoo amma not for profit making business if net income dha miti kan galmeessu income summary ture asitti kan galmeessu as keessatti garuu budgetary fund balance jenneeti galmeessina garaagarummaa isaanii ishee kana lamaan gidduu fi ishee kana lamaan gidduu kan jirtu jechuudha. Garaagarummaa isaanii as keessa kana jechuun 1,800,000 hir'isu 1,800,000 jechuudha. Kana jechuun 300,000 jechuudha. Kanaaf garaagarummaa isaanii kana budgetary fund balance jennee galmeessina. Yoo estimated revenue fi estimated other financing source ni appropriation fi ida'ama estimated other financing use kana yoo caale budgetary fund balancing credit qabaata. Normal balancing qabu budgetary fund balance kan jennu kun yoo asiin caale asiin dhufa. Kana jechuun amma osoo appropriation fi estimated other financing use kun ida'ama estimated revenue fi estimated other financing source keenyaa caale maal ta'a inni asii credit goone kuni as dhufeeti debiitii ta'a ture jechuudha. Kanaaf budgetary fund balancing normal balance hin qabu jechuudha. Yoo asiin dhufa jechuudha. Kallattii caalame sanaan kan nuyi record goonu jechuudha. Kana beekuu qabdu. Kanaaf baajata galmeessuun haaluma salphaadhaanidha jechuudha kan nuyi galmeessuun. It is so easy jechuudha. Galmeessuu fi bifa kanaan galmeessaa deemtu jechuudha. So analysis of ledger account in foregoing journal entry follows jedha. Kana jechuun maal jedha as keessatti estimated revenue fi estimated other financing source ledger accounting akkamitti consider goonedha. Sido asset controlling account dha jedha. Sababni isaas immoo they reflect resource expected to receive by the general fund during the fiscal year. Garuu immoo aseetii miti. Aseetii fakkaatu aseetii miti garuu siidoo aseet gaafa jennu aseetii miti. Definitionii aseetii nuun kennan guutummaa definitionii aseetii nuun kennan garuu immoo resource governmental yookiis general fundiin receive gochuuf expecting ni gochaa jiru sanadha jechuudha. Garuu normally aseetii miti yookiis immoo aseetii miti jechuudha. Garuu expect godha jechuudha. Resourcein flow hin ta'a jedha jechuudha. Definition sana immoo guutan amma aseetii jechuun probable economic benefit obtained or controlled by particular entity as a result of past transaction or event isa jedhu kana definition kanan guutani. Kanaaf CDO asset controlling account jedhamu jechuudha. Estimated revenue fi estimated other financing sourcing jechuudha. Kabiraan appropriation immoo CDO liability jedhamu. Akkasuma isaan kunis definition liability guutummaatti hin kennan. Garuu maalidha?
they reflects the legislative body commitment to expend general fund resource as authorized in annual budget. Expend yookiis immoo outflow dhagaru maalidha definitionii liabilitiin kennu guutummaatti hin kennan. Kanaaf CDO liability controlling account jedhamu jechuudha. Appropriation fi estimated other financing using jechuudha. Isaan kana jechuudha baay'inaan kan as keessatti ilaallu. Operating transfer out fi transfer in maal akka ta'an sinitti meera. Sirriitti yaadachuuf garuu operating transfer out gaafa jennu fandiin tokko fandii isa biraa akka subsidy wayitti yookiis immoo waan isa barbaachisu xumuratee irraa hafe yoo ta'e fandii isa biraaf gaafa akka subsidy yookiin support itti kennu operating transfer out gaafa akka deeggarsaatti kennu transfer in immoo gaafa fudhannu jechuudha akka fandiin kan biraan kan isaa xumuratee maallaqa irraa hafe sana gara keenyaatti gaafa transfer nu godhu jechuudha other financing source yookiin operating transfer in jenna jechuudha isaan kana sirriitti yaadadha budgetary fund balance ledger account as it is title implies is an account balance that debit and the credit entry to account for budgetary journal entry jedha isa kana dura sinitti dubbadheera budgetary fund balance credit isinta debit isinta normal balance hin qabu jechuudha budgetary accounting. Income branch is a memorandum method of assuring that total expenditure for fiscal year does not exceed appropriation. The income branch technique is used in accounting for governmental unit have no counterpart in accounting for business enterprise jedha. Business enterprise keessa wanti income branch jedhamu hin jiru. Maaliif fayyadama income branch kana expenditurein appropriation akka hin caalleef kan inni fayyadamu jechuudha. Wanti eeyyamame jechuudha. Hamma nu eeyyamame sana olitti akka hin baasne sana control gochuufidha income branch kan fayyadamu jechuudha. Business profit making hin fayyadaman income branch waan ta'edhamu kana kuni example maduraadha irra deebi'uun barbaachisu hojjedhaa sin pause godhaati waan asitti kenname jechuudha. Pause godhatanii hojjettanii darbuu dandeessu. Salphaadha budgetary budgeta kana record gochuun jechuudha. Baay'ee easy job dha jechuudha. So classification of estimated revenue gaafa jennu taxi irraa kan argatu jechuudha mootummaan licensee permitii akkasuma grantii charge for service or fine or forfeit kan jennu adabbii waan tokko adabuun kan inni argatu jechuudha. Yeroo baay'ee beekamaadha kun kanneen irraa kan inni argatu jechuudha. Sale of fixed asset, insurance claim isaan kun classification of yookiin source of revenue for a governmental unity dha jechuudha. Main source of revenue governmental unity dha jechuudha warreen asirratti tuqaman kuni jechuudha. Expenditure kan jennu immoo general government, public safety, public work, health care, welfare, culture, recreation, conservation of natural resources, debt service, intergovernmental expenditure, akkasuma miscellaneous expenditure warra jennu kanneen itti kan inni babbaasu jechuudha. Kanneen itti karoorseeti jechuudha. Kanneen kanatti nan baasa jedheeti yookiis spending godha jedheeti kan inni karoorsu jechuudha mootummaani. Main classification of appropriation isaan kuni asitti interfund transaction and transfer kan jedhu kana tokko interfund loan and advance jedha. Kana jechuun gaafa fandiin tokko fandii isa biraaf maal godhu akka liqaa wayitti maallaqa gaafa liqeessuuf jechuudha. Yeroo akkasii journal entry isaa due from fakkeenyaaf special revenue fundiin general fundiif yookiis immoo general fundiin special revenue fundiif gaafa borrow godhu maallaqa fakkeenya maal jedha gaafa galmeessu due from special revenue fund debit godha cash credit godha jechuudha. Inni liqeessu immoo inni loanii sana provide gochaa jiru immoo maal godha cash jedhee debit godha inni liqeeffachaa jiru due to general fund due to general fund jedheeti immoo inni liqeeffachaa jiru yookaas special revenue fund fakkeenya maal godha due to
general fund jedheetimma credit godha jechuudha. Account receivable, account payable akkuma jennu jechuudha. Profit making organization keessatti yoo fandiin tokko amma maallaqi akka idle hin taane jechuudha yookiis maallaqa waan itti fayyadamte akkanumatti si harka taa'u tokko gaafa isa biraaf liqeessitu bifa kanaan jechuudha kan itti galmeessitu. Kabraan kui external transaction kan jedhu jechuudha. Kana jechuun immoo fakkeenyaaf maalidha? Servisii isa tokko fakkeenyaaf special revenue fundiin general fundiif servisii kennuu danda'a. Yeroo akkasii expenditure jedhee galmeessaa akkasuma revenue jedhee galmeessaa jechuudha. Servisii provide godheera yookiis servisii fudhateera. Yeroo kana transfer in yookiis transfer out itoo ta'an servisii kenname sanaaf maal godhaa? Special revenue fundiin general fundii bill gochuu danda'a. Akkasuma general fundiin servisii kenneef special revenue fundiitii bill gochuu danda'a. Yeroo akkasii fakkeenyaaf expenditure jedhee general fundiin special revenue fundirraa yoo tajaajila fudhate jechuudha. Expenditure jedhee debit godha. Duituu internal service revenue fund jedheeti credit godha jechuudha. Akkasuma internal service revenue fundiin immoo maal godha? Yeroo baay'ee internal service revenue dha mitiire departmentiitti kan servisii kennu jechuudha. Fakkeenyaaf Itiyoo Telekoomiin yuunivarsiitiif gaafa tajaajila waayifaa kennu jechuudha. Internal service revenue kan jennu jechuudha. Gaafa departmentiin tokko departmentii kabiraaf yookiis governmental unity tokko governmental unity biraaf servisii gaafa kennu jechuudha. Kanaaf expenditure revenue jedhanii galmeessu jechuudha. As keessatti general fundiin eenyurraa fudhateera? Internal service revenue fundirraa fudhateera. Sana expenditure jedhee galmeessa. Duituu jedheetu duituu jechuun eenyutti kaffalama jechuudha. Internal service revenue. Internal service revenue immoo due from eenyurraan sassaabedha. Due from general fund jedheeti. Akkasuma revenue jedhee galmeeffata jechuudha. Bifa kanaan galmeessitu. Operating transferiin immoo akkuma dura isinii kaase other financing use fi other financing maalidha? Other financing use fi other financing source warra jennu jechuudha. Gaafa inni tokko isa tokko transfer godhu jechuudha. Inni kun immoo maallaqa ati amma fakkeenyaaf capital project fundiin hojii of harkaa qabu fixee maallaqa sarraa hafe general fundii dabarsuu danda'a. Yeroo akkasii other financing use jenna gaafa transfer out godhu jechuudha. Gaafa transfer in godhu immoo gaafa fudhatu immoo jechuudha. Other financing source jedha jechuudha. Main governmental unit revenue miti jechuudha warri kun. Warra main galii warra main ta'an miti jechuudha. Operating transferring kun jechuudha. Fundiin ni bira isa biraaf gaafa maallaqa transfer godhudha warri kun akka subsidy wayiitti jechuudha. Isa kana illustration isaanii journal entry isaanii ilaallee haa xumurru gaa amma kuni maalidha? Balance sheet nuu kennamedha kun jechuudha. Asirratti kan town of X general fund magaala X jedhamu general fund isaatu balance sheet general fund isaa nuu kennameera sitti asirraa ilaala. Saabodde transactionoonni immoo jiru. Amma budgetary account warri jedhaman jiru akkasuma actually revenue expenditure warri jennus ni jiru jechuudha. Transaction raawwataman jiru. Inni kun budgetadha. Jalqabuma waggaa irratti kan ragga'e jechuudha bakka bu'oota ummataatiin. So akka sanaan general property taxing kana license and permit irraa kan argame nan argadhe kan inni yaadu jechuudha. Approve kan ta'e jechuudha. Eenyuun legislative body dhaan jechuudha. Akkasuma charge for service kanarraa baga kanan argadha jedheeti. Fines and forfeits irraa kanan argadha jedheeti. Akkasuma miscellaneous irraa kuma 200 kanan argadha jedheeti. Walii gala estimated revenue kuma miliyoona 8.4. Estimated as financing use enterprise fund irraa kan dhufe
kuma 100 jira jechuudha. Baajetanni kun appropriationiin immoo as jira. Kan spend godha jedhee yaadu fiscal year kana keessa jechuudha. General government irratti haga kana jedha. Public safety irratti haga kana. Health and welfare irratti haga kana. Akkasuma culture and recreation. Estimated other financing use immoo kan inni eessa transfer godha debt service revenue funded debt service fund irratti kan inni transferan godha jedhee yaadu immoo isa kana jechuudha. Akkam journal entry isaa qopheessinaadha gaama kan baajetaa jalqabarra waan ta'eef salphaadha jenneerra estimated revenue keenya debiitii ta'u kun akka kanaatti jechuudha. Miliyoona 8.4 estimated other financing sourcing keenya immoo 100 jenneerra. 100 debit goona. Estimated revenue fi estimated other financing sourcing debiitii ta'u appropriation fi estimated other financing use immoo credit ta'u isaa booddee garaagarummaan isaanii yoo estimated revenue ida'amni estimated revenue fi estimated financing sourcing keenya appropriation fi estimated other financing use caale budgetary fund balancing credit ta'a yoo ta'u baate immoo debiitii ta'a jechuudha. Debiitii ta'a jechuudha. Kanadha bifa kanaani asitti gaa budgetary fund balancing garaagarummaa isaaniidhaan credit ta'a jechuudha. Adjust gochuuf nu fayyada jechuudha. Kallattii caale sana wal qixxeessuuf kan nu fayyadudha budgetary fund balancing jechuudha. Normal balancing qabu siniin jedheera. Akkasittidha kan nuyi galmeessinu jechuudha. Kan nuyi galmeessinu bifa kanaani transactionoota garaagaraatu immoo ta'eera bara fiscal year Juunii 30,2016 kana keessa jechuudha. Warreen kana asitti argitan jechuudha. Asirratti kan argitan tokko tokkoon ilaalaa deemna waan ta'eef dubbisuun narraan eegamu. Kunoo asitti poos godhaa ilaalaa deemaa sin. Tokko tokkoon jira waan ta'eef yeroo ilaallu waliin ilaalaa deemna. Kunoo kana poos godhaama ilaalaa deema. Tokko tokkoon dubbisaa deemuu dandeessu sin. Asitti transactionii gara meeqaatu jira gara 12 waan akkasiitu jira. Akkamitti galmeessinaadha gaa isaan kana. Akkamitti galmeessinaadha. Kan budgetary account galmeessinee kaane amma. Galmeessinee kaane kani egaa ammoo bara kana keessa actually waan raawwate revenue argate expenditure yookiin kanin spend godhe actually jechuudha. As kunoo transactioniin isaa as jiru jechuudha. Jalqabarratti maaltu ta'e jira kun jalqabarra dubbisuu dandeessu. Property tax were billed in amount of 7.2 million of which 140 was debtful collectability jedha. Gaafa kana taaksiirraa hagam argate jechuudha. Hagam argate taa'uun eksiin kun jechuudha. Taaksiirraa property tax irraa hagam argate miliyoona 7.2 argate. Sana keessa miliyoona 100,000 fi 40,000 maal jedha in sassaabamu jedheeti yaada. Allowance for the full account jechuudha. Hamma argate sana keessa biil godheera haga kanaan property tax jechuudha. Miliyoona 2.7 sana keessa 140,000 in sassaabamu jedheetu yaada. Yeroo kana akkamitti galmeessa? Property tax receivable current jedheeti maal godha? Current jedhe miliyoona 7.2 galmeessa. Allowance for uncollectible current tax jedhe immoo ishee hin sassaabamtu jedheen expect godhu sana jechuudha. 140,000 credit godha. Garaagarummaa ishee kana lamaan gidduu jirtuun immoo maal godha? Revenue jedhee galmeessa jechuudha. Uncollectible kuni sassaabamuu dhiisuu dandeessi yookaan sassaabamuus dandeessi waan ta'eef revenue jedheen galmeessu garaagarummaa ishee miliyoona 7.06 galmeessaa jechuudha. Revenue jedhe. Revenue isaa kanadha. Current fi delinquent wanti jedhamu jiran ni ilaalla. Delinquent jechuun taaksii bara kanaadha garuu bara kana soon kaffalamin bara darbetti kan ce'e yookiis kan bara darbeeti kan ce'e jechuudha. Bara tokkorraa isa tokkotti kan ce'edha.
delinquent jedhaman akkasii. Kan barana kaarentiidha. Delinquent jechuun isa bara darbee dhufee yerootti kaffalamuu qaburraa kan darbe jechuudha. Osoo hin kaffalamiin kan hafe sana delinquent jenna jechuudha. So transactioniin jalqabaa akkanatti galmaa. Lammaffaan immoo maal jedha? Warruma transactionii gara duubatti ilaalle sana. Lammaffaarra kan jiru immoo a total of 6.5 million amount of property tax was collected and total of 1.02 million amount of cash from other revenue like license, permit, fines and forfeit miscellaneous source was collected. Amma dura maal jenne miliyoona 7.2 property tax irraa maal godheera biil godheera hin sassaabanne receivable dha. Sana keessa amma miliyoona 6.5 sassaabate kaashiidhaan collecti godhe. Dabalataan immoo revenue kabraa eessaa argate license irraa, permit irraa, fines irraa, forfeit irraa kanarraa argate. Kanarraa dabalataan argateera. Kan duraa keessa kan property tax keessa kaashii amma sassaabe 6.5 dabalataan revenue kanneen argate jechuudha. So akkamitti galmeessinaadha. Kaash jennee maal goona? Kaash jennee ida'ama ishee kana lamaanii jechuudha. Kaashii by the way permit, fines, forfeit yeroo baay'ee kaashiidhaan kan fudhannu jechuudha. Adabbii garaa garaati waan ta'eef license kana. So ida'ama isaan lamaanii kaash jennee kanaan galmeessina. Kaashii sassaabeera waan ta'eef property tax receivable miliyoona 7.2 sana keessa kana sassaabe waan ta'eef credit goona jechuudha. Property tax receivable kan dura receivable jedhee galmeesse sana jechuudha. Revenue amma galmeessuu qabnu ishee amma license, permit, fines, forfeit kanarraa sassaabate sana qofaadha jechuudha. Kan nuyi revenue jennee galmeessinu. Already inni kun revenue jedhee galmaa'eera waan ta'eef kaashii sassaabame amma waan ta'eef dura galmeessineerra amma galmeessuun hin barbaachisu. Kan amma galmeessinu license, permit, fines kana qofaarraa jechuudha. Kabiraan transactionii sadaffaan maal jedha? Property tax in amount of 130,000 were uncollected. Maal jedha? Uncollectable tax jennee kan yaadne dura 140 ture kan galmeessineerru yeroo duraa keessatti jechuudha. Haga kana galmeessinee turre. Sana keessa maal mirkaneeffate 130 hin sassaabamu jedheeti jechuudha. Hin sassaabamu jedhee 140 sana keessa 130 hin sassaabamu jedhee mirkaneeffateera jechuudha. Sassaabamuu dhiisuu danda'a kaa'ee duras. Amma garuu 130 hin sassaabamu jedhee mirkaneeffateera. Kanaaf right of godha jechuudha. Hin balleessa jechuudha. Kanaaf gaafa right of godhu immoo allowance for uncollectable current tax jedhee 130 property tax receivable current jedhee maal godha? Credit godha jechuudha. Inni arfaffaan maalidha? Kunooti gaama. Encumbrance akkamitti akka galmeessinu jechuudha. Encumbrance purchase order for non-recurring expenditure were issued to outside supplier in total amount of 3.6 million. Miliyoona 3.6 maal godheera? Purchase order issue yookiin place godheera jechuudha. Gaafa issue godhu maal godha? Encumbrance jettanii debit gootu. Fund balance reserved for encumbrance jettanii immoo maal gootu? Credit gootu jechuudha. Amount sanaan jechuudha. Kanadha. Bifa kanaan galmaa transactionii arfaffaan kana. Transactionii sadaffaan immoo shanaffaan immoo maal jedha? Transactionii shanaffaan maal jedha? Expenditure for expenditure for year totaled 7.6 million, of which 900,000 applied to the acquisition of supply and 3.5 applied to 3.55 of the purchase order, in total amount of 3.6 issued during the year jedha. So amma maalidha? Expenditure hagam incur godhe amma
expenditure aga kana keessaas maalidha? Maalidha? 900 supplyidha. Supplyidha. Achi keessa expenditure jedhee kan inni galmeessuu qabu miliyoona 6.7dha. Kanarraa hir'istanii argattu jechuudha. Miliyoona 900. Supply sana keessa expenditure kana keessa jechuudha. Inni kuni consumption assumption isaa consumption methodidha. Kan inni supply jedhee akkanatti keessaa baaseef jechuudha. Kan inni expenditure jechuu dhiiseef supply jedhee fi consumption method assume godheetidha jechuudha. Osoo sana miti ta'e miliyoona 7.6 galmeessa ture jechuudha. So kanaaf expenditure jenne 6.7 inventory supply jenne 900 akkasuma voucher payable in kaffalle waan ta'eef voucher payable jettanii liability tiin karta'e waan ta'eef 7.6tiin voucher payable jettanii galmeessitu. Purchase order isa place goone sana keessaa ammoo amma actually meeshaa nuyi ajanyee nu dhufe kostii isaa gamii lama dura hin ajanye malee hin fudhanne. Actually kan nu dhufe waan ajajame sana keessa miliyoona 3.55 miliyoona 3.6 sana keessa jechuudha. Kanaaf incumbrancein reverse goona jechuudha. Isa dura incumbrance jenne debit goone fund balance reserved for incumbrance kan jenne sana reserve goona. Gaafa actually meeshaa sana harkaan gahannu jechuudha. Amma wanti ajajame sun guutummaatti nu harkaan geenye. Sababa garaagaraaf ta'uu danda'a. Kana bifa kanaan galmeessinaa jechuudha. Reverse goona incumbrance gaafa incumbrancein keenya suni want place goon purchase order place goone san actually gaafa of harkaan gahanne jechuudha. Kanadha. Inni jaaffaani maal jedha? Jaaffaan maal jedha? Inni jaaffaan maal jedha? Jaaffaan cash payment on voucher payable totaled 6.7 cash payment to enterprise fund and internal service revenue fund were 2.500,000 jedha and 140 respectively jedha. Cash payment voucher payable kan jennu miliyoona meeqadha? Voucher payable jenne kan galmeessine voucher payable jenne miliyoona 7.6 ture. Amma garuu dabaleera voucher payable. Maaliifi wanta fakkeenya meeshaa ajanye tokko sanaa ol ta'uu danda'a, isaa gadis ta'uu waan danda'uuf as keessatti voucher payable keenya dabalee jechuudha. Kabiraan immoo enterprise fundii fi internal service revenue fundii achirraa tajaajila argateera. Isaan irraa tajaajilameera amma general fundiin kun jechuudha. Kanaaf isaaniif ni galmeessa jechuudha. Ifama transactioniin tokko hafeera. Transaction jaffa ifama asitti jaffa kanarratti bill for service and supplies received from enterprise fund and internal service revenue fund totaled 300,000 and 200,000 respectively. Tajaajilameera jechuudha amma transaction jaffa kanarratti jechuudha. Eenyu general funding jechuudha. Eenyurraa enterprise fundii fi internal service revenue fundii irratti asitti jechuudha. Garuu maallaqa hin kaffalle. Kanaaf maal godhee galmeessuu qaba? Expenditure jedhee kanaan galmeessuu qaba. Kabiraan maal jedhee galmeessuu qaba? Payable to enterprise fund and payable yookiis due to internal service revenue fund jedhee galmeessuu qaba jechuudha bifa kanaanii. Kanadha. Asitti immoo jaaffaa kanarratti immoo yookiin dhiifama torbaffaa kanarratti immoo hin kaffalee jechuudha. Gaafa kaffalu voucher payable dura ni jira. Dura 300 keessaa 250 kaffaleef eenyuuf enterprise fund 300 inkar godheera ture. Internal service revenue immoo 200 keessaa 440 kaffale. Isaan credit godha. Voucher payable immoo kaashiidhaan kaffale waan ta'eef reverse godha jechuudha. Kaashiin keenya walii gala ida'ama warreen kana sadanii ta'a jechuudha. Bifa kanaan
galmeessa. Kabiraan illustration saddeettaffaan immoo maal jedha? The town of X general fund made an operating transfer of 110,000 to the debtor service fund for the matured principal and transfer jedha. Eessa transfer godhe? Debtor service revenue fi 100,000 fi 10,000 transfer godhe town of X jedhu kan saarraa jechuudha. 100,000 inni kun other financing use dha jechuudha gaafa transfer out godhu jechuudha. So kanaaf akkamitti galmeessa other financing use jedhee debit godha, kaashii jedheet immoo meeqaan credit godha 110,000 jechuudha. Other financing using debitii ta'a akka expenditure waan ta'eef debitii ta'a. Isa kana inni beektu jedhee yaada. Salgaffaan maal jedha? Payment of 400,000 yield of property tax and subsidy of 100 were received from enterprise fund jedha. Kana jechuun 400,000 property tax irraa argate akka subsidiitti immoo eenyurraa argate jechuudha? Enterprise fund. Kana jechuun revenue jennee kan galmeessinu 400,000 other financing source jennee kan galmeessinu immoo enterprise fund irraa kan dhufeef 100,000 jechuudha. Kanaaf akkamitti galmeessina? Ida'ama malachuu isaanii 500,000 debit goona. Revenue keenya 400,000 other financing source keenya 100,000 jechuudha. Ishee enterprise fund irraa dhufteef saniin jechuudha. Kabiraan supply cost of 800,000 were used during the year jedha. Amma supplying hin fayyadamame as keessatti jechuudha. Gaafa fayyadamu expenditure jedha 800 credit godha. Inventory supplies jedheet meeqaan credit godha jechuudha 800 gaafa supply isaa sana use godhu yookiin gaafa fayyadamu jechuudha. So akka kanaatti galmeessaa deema. Inni taanu 11ffaan uncollected property tax on June 30 were delinquent dha. Kana jechuun reclassified. Kana jechuun dura meeqa ture kan inni receivable jedhee yaade ture? Meeqa ture kan inni receivable jedhee yaade? 720 sana miliyoona 7.2 ture. Sana keessa meeqa kan inni fudhate? 6.5 fudhateera. Sana keessa immoo uncollectable jedhee kan inni yaade 140 ture. Sana keessa 30 mirkaneeffateera kan sassaabamne. So amma reclassify godha jechuudha receivable san. Amma delinquent bara kana hin kaffalamu, bara dhufu kaffalamaa jechuudha. Delinquent jechuun hammi hafeefi sun delinquent jechuun hamma osoo hin kaffalamiin receivable dha garuu bara dhufu kan kaffalamu jechuudha yookiis bara taanu keessa. Kanaaf receivable jedhee garaagarummaa sanaatiin jechuudha. Garaagarummaa sanaatiin kana jechuun miliyoona 7 miliyoona meeqa ture? 7.2 keessaa 140 irristu miliyoona 100 fi miliyoona 7.06 irraa meeqa irristu hamma sassaabame sana jechuudha. Miliyoona 6.5 sana gaafa irristan 500,000 fi 60,000 sinii dhufa. Isaa booddee isheetiin delinquent jettanii meeqaan credit gootu 500,000 fi 60,000 jechuudha. Allowance for uncollectable taxiinis maal ta'a? Debit ta'a jechuudha. Delinquent ta'a jira waan ta'eef. Kanaaf tax receivable current receivable sana immoo remove goona jechuudha. Bara kanan fudhatamu waan ta'eef delinquent ta'eera. Remove goona jechuudha. Akkasuma allowance for uncollectable delinquent tax jenne credit goona jechuudha. Bifa kanaanii kanuma irratti nu gaha jedhee yaada. Waraabulaa galatooma nagaan tura nu gaheera.